dhugaa siin jedhaa miti waa'een kee baay'ee nu quuqe dhugaa dubbachuuf namni hin quuqin hin jiru sababni isaa gara laafummaa qulqulluu osoo taatu haa ta'u walaa kulli dhiisa umaa rakkoon qabu namni kayrii dalagu duruma miidhama addunyaa tana gubbaratti hin fattanama kuni rakkoo miti alhamdulillah alaa kulli haalittuu yuu amma boodatti ijoolleen teen dubartiin teen dargaggeessi keenya nama keenya sappoortii godhuun dirqama keessan jaalattanii jibbitanii jechuudha kuni dirqama obbolummaati dirqama waa hundaati jechuudha doktor Meeyiram bira dhaabachuun dirqama keenya yeroo jennu sanachi dhiibneeti miti beeka sanachi dhiibnee osoo hin taanetti sunis teenna haa ta'u malee keessatti yoo gallaalan ijji bakka qabdii jedhan dhuguma isinitti maani qaata dhiiseeraan amma waan namnamma adabirra qabu kana dhiiseeraan isin feetan adabirra qaba kanaaf obboleeyyi teessan jabeessa fooloo isaan amma dura baanan sana olitti argachuu qabdu obboleettiin teenna hundumti keenya irratti hirmaanne 200 galchuu qabnaa jechuu fooloo isaan baanan kana 200 galchuu qabnaa jechuu 200 galchuu qabna doktor Meeyiramiin kana qofaa miti dubartiin teenna warra achi keessa jirtan bakka biraatti siruma tokko dalabachuun qabdan isii bira malee jechuu isii bira gabayaan isii waan duraan caalaa gabayaan isii gaduma deebi'uun qabu manni isii gaduma deebi'uun qabu kuni afaan oromoo qulqulluudha isa biraa immoo bakka itti dubbanne jira waa hundaayyuu keessaa wal quba qabaachuudha nuti of ta'uu malee wanni nu baasu hin jiru tana quba qabaadha ufitti himaa dubartiin teenna hundi keessanuu hudduuraaf ta'ee nama jalan deeminaati kuni kaa ta'u jirru afaan oromooti nama keessan jabeessa wal bira dhaabadha kalaas olii gad deemtanii mana namaa jala teettanii koomentiin barreessina deemtanii booyina abbaan fedhe walaa ajjeesu abbaan fedhe walaa tumu har'a mucattiin tuni haga mucattiin tun bira dhufte takkaa hirriba gaarii rafteen beeytu doktor Meeyiram osoo jettu dalagaa ofii akkaataa wallaalte jechuu mala waa dalagattee mucattiin tun dhufte osoo jettu mucattiin sun wayii waa taati osoo jettu mucattiin sun wayii waa balleessiti osoo jettu boobar argaa jirra bar waa maraa hubachaa turre wamaa rakkoon qabu alhamdulillah dabre wanni dabre har'arraa nagayaan rafte doktor Meeyiram nagayaan har'arraa irriba gaarii raftaa jechuudha riskiin teetillee akka ajaa'ibaatti siyaati harka rabbii jirti riskiin haganumaan jechuu barbaada hundumti keessaniyyuu wal haa jaalannu wal haa kabajnu bakka walii haa qabaannu salaamu alaikum Safi ya galatoomii Safi atis nuuf jiraadhu dhugaa rabbii umrii keessa naa dheeressu ragaan risiitii wajjin waskan obboleeyti Seeqafalla. ragaan risiitii wajjin waskan Obboleessoo namni taarifa deemuyyuu kuma godhama qaba lama sindiraama kuma godhama. boo taarifaaf ijjinni hin beeynuti taarifa jirruuti muut qoradhu Yoo nagee waliin haasoo ol seente babbaa kee nagee waliin haasoo naa yoo muudii ta'e immoo itti lafa kaa'ee ragaa abbaa feetee mana murtii feetee olee ta'e. Waa'ee mallaqa mutu qina kaanii haasoo naa yeroo. Abdii kiyya na dhagee no maallaqa hannuufi namu waan danda'u asumarratti akaawuntiirratti galchaafi Qoy saniif. no waan danda'u akaawuntiirra galchuu hin jirtuti Qoy itti kenna. maal taati Qoy sanitti kenna. Abdii mutii qabadhu. Yoo jee mutii taap godhi yala hana. Okay taap godhi. risiitii as qabnadhu Maryam Risiitii nu baas Maryam. Habibi hawaalaa miti bari qaamaadha hawaalaan hojjenneen min masalek bar hiqaamaadha ni beeyna hiqaamaa sanne amaalatti baafte kanaatti baase asii fi asii garaatti baase jiifi jira gaafa dhudeemi yoom beeyne jechuudha iqaamaa meeqaan nama jedhiiti deemiiti laal dubbii tanan balleessin na dhaggeeffadhu ibsa laal yoo ofii seeran beene deemaati dursa ila waan tokko micayyoontu yoo asiillee baate akka ammas uula ta'u beektaa kana beektaa yoom beene jechuudha zim jettanii kuma jechuudha hiyyeessa miidhuuf akkana mataa ittiin jabaatina waan gootaniif akka ittiin qabde hiyyeessa siin miidhu jira dhaggeeffadhu siin miidhu jira rabbiifiin godheef jettee kafalaa jechuun jirtuu miidhu jira nu miti hiyyeessa miidhanii hiyyeessa eega beekti gadhiisa hayyisi deebi'aa dalqatu achi maa kitaan dhagaye habibi dhagaye irra jirtaami maa fakkeessite irra jirtaami garaasi nyaatte si quuxxee miti adabadhuuti deema barna hawaalaa miti dhagaye waan itti baafte takka takkaan as kan naquu siin jenne barsiif kaala hawaalaa miti Ogutak. Yoo feete hawaalaa dalagi yoo feete zeta kee dalagi.
Deem mana murtii feete dhaqii qaadii feete dhaqii jaarsaan caayaa feete taa'iti ragaa fi risiidii malee maallaqa namaa kafalamu deema addunyaa irra naffiti. Allaqe. Fidadhu risiidii yoo maallaqa barbaadde. Ragaa fidadhu. Jaarsa feete naa fidi mana murtii feete naa dhaqii ragaa fi risiidii malee naa kafale kajaa kootu waan barbaadde narra fudhadhu. Oo dandeessi. Kun olaa baatee kuttee gartee. Kootu hin bayini. Wallahi osoo mana kana hin cufne maallaqa kan kee kuma dhibbaa afur siiguunna kool deebiitii. Maallaqa kee amma asirra baasii keenya wallahi yooma asirraa buute maallaqa kee nagartu. Hayaasoo nutti hin dhiisan jechuudha. Haasa'e. Dubbadhu Muniiraayyee. Dubbadhumma haasa'e. Okay, na dhaggeeffadhaa gurraan. Gurra naa kannaa. Ammas tasgabbii na dhaggeeffadhaa. Namni duraan haadha isin gabe. Umaan nuti hin gafne dhiifama sii goone umaan booyin. Abshir obboleettii yan booyin abshir fatu Arafat abshir. Sin barbaachisu booyin. Shaqqalan maqaa keetiinis dalagatan foolollee ittiin harkatan rakkoon qabu. Ati ammas ni jirfatu. Booyin Arafat. Inna amma Abshir obboleettii teenyan booyin qaalii teenyan booyini. Boochan boochisiniiti khalaas muutu qabat. Wanummaan asirratti Teessoo darbiteeti borumti si gaddeebisanii sirraa shuqulan beekta. Akkuma irraa dalagaa kan. Qoy akkasii miti. Wanni naa gootan akkaawunti jaalibsaa keenya dhage. Akkaawuntuma nama tokkoo kun Muniiraan biyya jirtiimi. Akkaawuntuma Muniiraa wayiin murtii guutuu irra galchaati. Ergasi bakka takkatti jechuudha. Uma dhibbaa Faransan bakka takkatti akkaawunti kiyya yoo ergan. Uma dhibbaa Faransan bakka takka risiitii isin erga jechuun akkaawunti Muniiraa dabarsee miti yoo. Nu asirratti Arafaat gaafa na fedhe isiin deemne nu hagargarii qabne qoy Muniiraa kuta kanaaf Muniiraa kuta kanaaf qoy amma fedhi Arafaat gaafanna Arafaat karaa kamiin maallaqa kuma dhibbaa afur sirraa kafaluu dandeenya akkaawuntii dhuunfaa qabdamoo taadeera keetii qabdamoo ta akkaawuntii keetirratti Oromoon sii galchitee akkaawuntii sanirraa baasanii bayaan hin gahan nutti himadhu ati walaa murtii walaa ibsaa walaa dabbal yeellam ati himadhu. Galaa jira ammaa jirta. Dabbaadha namaaf akkaawuntiin takka na bira jirtu akkuma isin dhagootan taa'uuf diigatitti bakkaan takka dubbadhu. Ayyadis. Okay. Emboyin amma isa muti qabadis. Amma isin Maryam jirte moo eessa jirti? Maryam bira jirte. Maryam suurri jama sadii kana. Bayaan na bira jirti. Eesh maa bochire maaliif bochi? Isi akkuma uummanni mucatti nagaa wali qabna yaa bayaan bar nagaa maarree fi kan hojjette wanni irraa baatee jechuun walumaan nyaanne walumaan dhuyne jarru kana godhaartu mee qotti Maryam ijoolleen tummaa laasaarti naan jettee nagarsiifte bara ishee kana tutti. Waan takka ta'uu battanii jira. Biyyi Imaaraatii jechuun isa dhugaatii isin hin jaa. Walfisoo fi miidiyaa kana gubbaa fooloo barbaadaa fi kanaaf isin hin jaa. Biyyi Imaaraatii jechuun biyya akka alamaatti heerri isii baay'ee ulfaataati. Ilmi namaa abbaan ilmoo isaa kana keessarraa fuudhuu hin danda'u. Dirqiidhaan abbummaan tokkollee waa si godhisuuf hin danda'u. Qorraabati guddoo haa naquu fi inni rakkoo fi balloo rakkoo rabbi irraa qabu balloo malee ani waan hin jiru sin beeku salaatii tasgabbaahee shawaarii seenee akkatti qalbii takkaan gaafa ati namaaf waa godhe rabbiin siif waa godha waan ta'eef rabbiin yaada muraasa isaa gurmaanaa gahu addunyaa kiraa rabbi isaa milkeessu tafagattee isaa dhiyeessu gaafa ati nama tokkoof dhaabbatte rabbiin siif dhaabbata waan ta'eef ani waan hin jee dubbaddu hin beeku namni miidiyaa kanarratti kana hin beekne hin jiru na beekanillee kana beeku na beeka wanni kiyya qulqulluu gadaan kiyya qulqulluudha salaatee du'aa godhaafi rabbiin hin danda'a yaada muraasa isaa gurmaanaa gahuu fi miskiina qarqaaruu masgiida jaarrachuu malee asidaa itti rabbi sarraa haa qabu ani kaniin jedhu salaatee du'aa godha malee miidiyaa kanarra waan hin asootu akka hin qabu isallee bilbilee galatoonfachuu barbaada galata miidiyaa sun ta'e galata keessaan isa galatoonfachuu barbaada kanumaan isin jechuu barbaade oromoo tiyya isin jaalladha isin kabaja. Galatoon boosmaanuu anillee mucaa san du'aa fedha wallaahi. Harappi ta'uu fi mataa qabatee booda harappi tiyya kiingi isin jaalladha. Laal asumaan aboo ani mucaa san. Akka sana yoo funyaan hin qaban maaliin nama yaajansa bar dubbii nuti gaafa isiin Dubaay dhaqxee guyyaa 15 dura haasofte natti himte. Mee hundi keessan bakka takka zakkii jaa hundi keessan thank you itti nujaa. Ifumaaf dhufanii haasaan dhugaa rabbi. Itti dhiifne ifumaa dhufanii haasaan haqamichi yoo ba'uu qaba. Bagarratti si baase gabrummaa jalaa lubbu. Zakii barreeffadha ijoolleen nan argeedha obboleessa keessan. Zakii barreessa. Zakkii hajjaa nu jiraadhu. Ifama hundi keessanuu galatooma. Galatooma ulfaadha. Maali murtii beekta miidiyaa kanarra jirra waggaa takkaaf ijee jaasar jirra. Waa hedduu qunnamnee waa hedduu agarree.
yaa warri maqaa keenya yaames lafarratti nu qabsiisuudhaan nu barbaadees hedduu ture haa ta'uuti nuti numa jirra inshaallah rabbi numa jirra gamoo duratti numa jiraanna abbaan jaalate ni jaalata abbaan jibbe ni jibba kabee kedaftee galtii fi kan beekne immoo dhaawata keessa galtii fi argamuun keenyaaf kan qabu laal wallahi qarshii kuma dhibbata ka'anaa fi qabee ibsaa riyaala kuma sadii suudii fi qabee hedduu muragannee waan kana seenne rabbiin waggaate gara murattee dirree keessa dhaabbatte sin qaanessu kuma dhibbata kettii fi kuma sadii nuti yaanuun kanarra fidee nurraa cufe galatuma ulfaadhaa hundi keessanuu sinin jaaladha nageenyaa bulaa na bira halkanii ganama niin dalagaa waan ta'eef inni rafaan. Dabbaan. Wayyaa rafaat wala gara. Namni hedduulleen dabbalu. Xiqqoo waan nama gootee deemta akkanumatti deemtu. Oromoo teenya tana mooraalii isaanii micoota hedduu waa darbisiistee deemta akkanumatti hin deemtu. Galata dabbaala subaanu osoo deemne dura. Asbay Arafaat asbay maama. Jaalibsaallee galatooma. Wallaahi gammachuu keessa isinuu hin Arafaat asbay raaffanne. bilisoomtee jirta. Muniraati yoo qoye Asbay lubbuu sodaatini. qoye muniraati. Inni akkasiitis sun hundinuu jabaadha sa'aataa tanaa asumaan jabeessa murtii bakka wala garra hundaafuu caafu. Hayyee galatoomne leenca keenya. Antoota ayyee jirta. Amma wanta akkan isin gaafadha yaa jara keenya dubbii tana ani yeroo duraatiif wallaahi mana arrabsu jira. Antoota ayyee jirta. Mee bakka tootana viidiyoo tana haqumaaf rabbi gabbaase eenyu gata gabbaaste miciyyuma sanii gabbaase miciyyoon tun bira turte san ta diktoor jaanii saniitu harkasiitiin viidiyoo tana gabbaase. Viidiyoo san irraa ajandaan kun ka'e dabbaal waan san irratti gaafii dhiyeesse gaafiin san dhufte wal karakaran waliigaluu dadan addaan nu baasaa jette isiidha ta miciyoo tana waan kiyyanaa kannaa fudhadhaa ta'etti. Haa jaanii waan si kannaniif bakka tana amma wal arrabsuu maaltu fidi. Maal balleessan jarri kun lameen maal barreessan. Dhageenyaa sitti hima. Naaf murti guutoo sababni itti arrabsan dhaggeeffadhu naa sitti hima. Sababa murti guutoo gabbahanii arrabsanittiin ani qabdan obboleettii teenya na gubbaa na bira kamaaf uzaara kaa. Dhageenyaa naa siima. Dhiyoo tana lafaa kaanii murti guutoo waan hin taane irra kaayaniiti dhiiraa fi dhalaa xiqqaa fi guddaadhaan gabbahanii murti guutoo. Waan dabaree fi waan kutee fi waan dhufu wajjin gabbaanii arrabsanii sababa sanittiin gabbee ani isaan arrabse. Sababa sanin na arrabsan. An arrabni isaanii narraan shokomsu. Gartee waa takkanatti hin fakkaatu obboleessa kiyya murtii guutoo jechaan arrabfamu jira. No problem. Nama jabaa jechaan arrabfamu jira. Lammadallee deebisi arafaas jecha. Maafi mushkila. Nu harkan bakka irraa dhalanne. Gartee shanyii kam akka taane harargee akka taane. Akka sumuni waa walitti hin guurre akka namni tokko miliyoona takkaa miti miliyoona kudhan kafalu harkanii jiran silaa isaan taate dhenga daara faatee kuma sadii dhibba shanii irraa gaba jeetiin manguddummaa nuu qonni siif kafalla jedhanii kuma sadii fi dhibba shanii irraa dhabnee irraa hin qaba ilaa ammaati yaane kuma dhibba afur daqiiqa shanii dhufanii akkasii kaash gooneef jechuudha. Rabbi jecha dhiisiif irraa rabbumaa jecha dhiisiif. Dhiiseef rabbi jecha hin dhiise isiin biyya bakkaa jirti naman qabdu dhiiseefan ilmoosiitiin irraa buuse dhiiseefan. Wallahi murti guutanaa si kan nadii sinan je sakuno account el kadu disi nuna nanje mal tura kafala misira wallahi disa Wanti xiqqoo jira. Assalamu alaikum dollede. Sadaqaadha. salif no arab samut male bagita Hundi keessan muut godhadha hundi keessan namni hundi muut godhadha obboleessa keenya keessiidhaaf anaa jira jennu agara toffattu hawaasa isiitiif illee jaalalaaf kabaja qabdu itti haa himattu agarteemi miira itti dhagaames isin haa ibsitu hundi keessan muut godha namas ni galchina itti fufa. Asumaanuu wanni inni dhaabachuu fedhe arrafaat amma booda imimmaan tokko sirratti arguu feeru imimmaan tokko. Tahe ol qabadu Laaga taphaa ta'uu ol qabi mataa keetii haasa'e as bahi takka namni sumuni sirraa qabu hin jiru tana booda ati muqiima yalla Taatee duraan dursee hundi keessan isin jaaladha isin kabajaa duraan onumaa isin ganii namni fi waan qabu harree dafaa namaa qabu ifar kun gaariidha ifar kin isin ijaa kanaa jechi waan hin dubbadhu waan hin dhiisuuf hin beekwaan. Zakii san Obboleessi waan kana bakka takkatti anaatu ispoonsora ta'e jee obboleessi kee osoo nama takkan kadhatin osoo har'a gastii bananii reefu duruu nuun ja'anii bar intal gastii bana amma gargaarsa eegalaa nuun ja'anii bar ijoolleen teenya qalbiin cabtee ooste malee waan takkan kadhatinaa fuula nama takkaan dhaabbatinaa gargaarsa guurinaa jee kaash godhee waan san bakka takkatti har'a doolaara kumsa jechuun waan laaftuumi kannees obboleessi kee maqaan zakkiidha galatoonfadhu asumaanuu. Zakillee nin galatoonfadhaa keessaanillee moobila isaatinillee daayirektillee hin dawwalaaf hedduu baay'ee haa galatoomu. Bakka xiqqoo raabata rabbiin guddoo waan naquuf zajaasa addunyaa kara rabbi isaa milkeessu. Kanumaan jaamalee waan biraa waan hin joon qabu hawaasa mulu ishin jaaladhaa. Anaatu rabbiin yoo ati nama qulqulluu taate nama keerii taate nama keerii wajjin si fida beekta. Keessa keeti.
saniif hunda keessan isin jaaladhaa isin kabajaa baay'ee isin dinqisiifadhaa wallahi qasama billa waan hin jiyaasuuf waan hin dhiisuu dambeeku dhugaa rabbi galatoomee